نور الهدى إيمان نور الهدى نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته أكم جرتو كبجم ترلودام كان سنيدس دررت اسمنهم أرت قرآن إبس غازنيم وررهليو بوليسين أنو سمالي هم جرام ولتبوين سمغالا بالي قباتيوم بيم إتو مفسوچي جل قبديم سما بيارا ورجينا ككافم غاتيم پارلاما إسرائيل هبية يهودتا جر رقاسي أمودو بلنان مسلمة رت قرآنو أكا جيسون دي فم إبسك دكتور أبي أحمد غافي أواس مسلمة أمة وجب وادا سيني بودا إما كان حق ديسون إسام وكونه كميس إبسك دبرت كابا ما رت قرآن إبسك غازدي كوريم أواس مسلم رك كوريا واكا قبيسون دي فم يوتاو كاسي مال هجة هرور فتي غاي كولا سقلب إبسك غازدي نجر وفنكونو غري فرمات مسلماتيس كمير ماچ آسام mata heegan hal kami miseensu dabarbaachan danda'u akka ta'u qorfiseera dhimma baasee qarshii kun dii xiyyaare koreen kun kan irrattis hojjetu ta'us miseensonni kanii qoodachiisatti kan kun yeroo ibsameera Umar Idris Muhammad Amin Koree Ahmad Itta Dr. Ustaaz Ahmad Din Jabal Itta Aanaa Barreessaa Ustiroo Hawaasummaa Shafir Misadabii miseensa ta'uun gahee hojii akka dhimma tokkummaa xiyyeeffannoo keessa galchuun kan hojjetu koreen kun adeemsa tokkummaa durbuummaa Dr. Jeelaal hufsiisu keessatti akeekameera. Naannoo Sumaalee ammaatiitti eegamuun daangaa akka to'atu poolisii federaalaa fi raayii Sumaalee itti fufu. Gama birootiin makalaakayaan daangaa naannoo Sumaalee fi to'annoo fi tasgabbii jalqabu beeksisee dabalataa dhiheessa. Poolisiin ardaalee tarargee laasa geggeessanii lubbuuttoota Oromoo. نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة نور الهدى نور الهدى نور الهدى سورة قلبي مسلمة الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أكم جرتو كبجمتو تهداوتو تلفزيوني فنو تربني اكتفاتيم دررت سمتري أودي كوري مارت قرآنو أكا جيسون إبسغانيم وررهليو بوليسين أنو سمالي هم جرام ولتباتيو ممين لبون نما دربيم إتو فيدا مفسوچي جل قبديم سما بيارا ورتيم پارلا إسرائيل هبية رقاسي أمودو Hawaasa Musliim hundeeffame ibsa gaazexeessitootaaf kenneen jira. Dr. Muslimaa uummata wajji mari'atee deebisaa kennuudhaaf waadaa dhimma hundeessuun isaa ni yaadatama. Kun kamisa ibsa kennee jira dabalata qaba. Imaarratti ibsi gaazexeessitoota Koreen Hawaasa Musliim rakkoolee waaqa qopheessu hundeeffame yoo ta'u guyyaa hundeeffame irraa kaasee maal hojjetuuf akka karoorfate gaay 19 ibsi gaazexeessitoota jiru. Ofni kun hooggantoota furmaata Muslimaatis kameera Acaasa mata heegan hal kami miseensu dabarbaach akka ta'u qorata geggeessuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun Nugusee jedhamu kana haalan miidhamta'uu beekameera. Magaalaa Gobbaa keessatti walitti bu'iinsa hawaasa jidduutti uumame. Walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namaatii fi qabeenya hedduu kan barbadaa'e ta'uunis beekameera. Abu Bilaal Hussein dabalata qaba. walitti bu'iinsa magaalaa Goobbaa keessatti uumamee lubbuun namoota 7 dabre sabtii dheengaddaa irraa jalqabee magaalaan Goobbaa jeequmsa hamaa keessa kan turte yoo ta'u humnoonni tika mootummaa hawaasa magaalattii sabaa fi amantaan qoqqooduun walitti bu'iinsa kana kan ammeessaa jiran ta'uu gabaasni arganne ni mul'isa.
Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Baalee ibsa guyyaa kaleessaa baaseen walitti bu'iinsa magaalaa Goobbaa keessatti uumame warroota Oromoon qe'ee isaatti mataa gadi qabatee akka jiraatu fedhu, warroota Oromoo jibbuu fi warroota tokkummaa uummata Oromoo diiguu barbaadutu gocha kana duuba jira jechuun ibse. Sababaan walitti bu'iinsa kanaa siidaa Haji Adam Saaddoo addabaabaayii magaalattii keessatti dhaabuuf uummanni sochii yeroo jalqabu namoonni tika mootummaa keessa jiran warra jibbiinsa uummata Oromoo qabu gurmeessuun akka hin dhaabanne jechuun mormii ka'een ta'uu gabaasni arganne ni mul'isa. Gama biraatiin ammoo jeequmsa uumame kana qondaaltonni OPDO ol'aanoon walitti bu'iinsa amantaa fakkeessanii kan himaa jiran yoo ta'u, jiraattonni naannichaa ammoo gochi qondaaltota OPDO kun sobaa fi akkasumas kan isaan dallansiise ta'uu ibsaniiru. Carraaqqii dargaggoonnii fi jaarsoliin biyyaa godhaniin guyyaa har'aa magaalaan Goobbaa tasgabbii keessa akka ooltee fi namoonni jeequmsa kana kakaasan to'annaa jala oolanii kan qoratamaa jiran ta'uu poolisiin Oromiyaa beeksise. Itoophiyaan buufata doonii Asab fayyadamuuf sochii jalqabdi. Dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Obbo Mallas Alam ibsa kenneen buufata doonii Asab fayyadamuuf sochiilee qabatamaa akka suphaa daandii eegallee jirra jedhe. Wallabbii Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu ture hordofuun waggoota 20 dabraniif Itoophiyaan buufata doonii Jibuutiitti fayyadamaa turuun ni beekama. Dabalataanis daandiin xiyyaara Itoophiyaatis waggoota 20 booda imala jalqabaa gara Asmaraa kan godhe ta'uun beekameera. Imala jalqabaa kanaan namoonni 465 gara Eertiraatti imalanii jiru. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 20f adda citee ture haaromsuuf hooggantoonni biyyoota lamaanii waliigalteewwan adda addaa mallatteessanii jiru. Haaluma kanaan pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii daawwannaa guyyoota 3 Itoophiyaa keessatti geggeesse raawwateef gara Asmaraa deebi'uun duratti furtuu imbaasii Eertiraa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed irraa fuudhee jira. Samaayaawii paartiin alaabaa Itoophiyaa irraa urjiin akka kaafamu gaafate. Dhaabbatichi ibsa Juulaay 18 baaseen alaabaan biyyattii kan mallattoo urjii jidduu irraa qabu uummata biyyattii kan bakka hin buunee fi fudhatama kan hin qabne waan ta'eef urjiin jidduu irra jiru akka irraa kaafamu qabu mootummaa gaafate. Gorsaa seeraa paartichaa kan ta'e obbo Idanaqaachoo Asaffaa ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kenne irratti alaabaan mallattoo urjii qabu kan amma biyyattiin itti tajaajilamaa jirtu kan eenyummaa uummata biyyattiin ibsine waan ta'eef paartiin keenya ni balaaleffata. Akkasumas akka mallattoon urjii jidduu jiru kaafamu jabeessinee gaafanna jedhe. Paarlaamaan Israa'el wixinee seeraa Israa'el biyya Yahudotaa jiru raggaasise. Abu Bilaal Hussein dabalata qaba. Paarlaamaan Israa'el wixinee seeraa Israa'el biyya Yahudotaati jedhu raggaasise. Wixineen seeraa paarlaamaan biyyattii kamiisa dabre raggaasise kun Israa'el dachii uummata Yahudotaati kan jedhu yoo ta'u, Falastiinota lammiilee biyyattii miliyoona 2 ol ta'an daranuu kan cunqursu ta'uu gabaasni arganne ni ibsa. Wixineen seeraa jibbiinsa Falastiinotaa irratti hundaa'e kun sagalee 62 kan ragga'e yoo ta'u, miseensonni paarlaamaa biyyattii 55 ta'an ammoo mormanii jiru. Wixineen seeraa kun afaan Arabaa sadarkaa afaan biyyoolessaa irraa kan haqe yoo ta'u, afaan hojii biyyoolessaa Israa'el Hibruu qofa ta'uu labse. Haa ta'u malee afaan Arabaatis sadarkaa gadi aanaa taheen dhaabbilee mootummaa keessatti hojiirra kan oolu ta'uun labsameera. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu murtii paarlaamaa kana seenaa Tsiyonotaa fi biyya Israa'el keessatti ejjennoo murteessaa ta'e jechuun faarse. Haa ta'u malee Falastiinonni miseensa paarlaamaa Israa'el ammoo murtii kana hadheeffatanii kan morman ta'uun beekameera. Falastiinota miseensa paarlaamaa Israa'el jidduu Ahmed Tabii miidiyaaleef yaada kenneen dimokiraasiin Israa'el keessatti har'a du'uu isaa miira gaddaa fi dallansuutiin isin beeksisa jedhe. Murtii paarlaamaa Israa'el kana hordofuun mootummaan Israa'el maqaa seeraatiin jibbiinsa Falastiinotaa fi cunqursaa aadaa fi amantiiwwan biroo hunda irratti raawwataa jira jechuun gareewwan mirga namoomaatii fi biyyoota addunyaa hedduu irraa balaaleffannaa hordofsiisaa jira. Haaluma kanaan duruuzonni miseensa paarlaamaa Israa'el labsii loogii sanyii kana mormuun guyyaa har'aa himannaa isaanii mana murtiitti bananii jiru. Dachii Israa'el bara 1948 irraa jalqabee humnaan weerarte keessa lakkoofsi Falastiinota jiraatanii lammiilee Israa'el miliyoona 9 keessaa dhibbeentaa 20 qofatti gad hir'atee jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo qubattoonni Yahudotaa 1,000 ol ta'an alhada kaleessaa poolisoota Israa'eliin deeggaramuun mooraa masjiida Al-Aqsaa kan weeraran ta'uu qondaaltonni Falastiin beeksisan. Qondaala bulchiinsa masjiida Al-Aqsaa kan ta'e Firaas Aldibii Sanaadoo Luuniisiif akka himetti qubattoonni Yahudotaa gara masjiidichaa dhufuun duratti poolisoonni Israa'el mooraa masjiidichaa weeraruun eega sakattaanii booda Yahudotaaf eegumsa godhaa kan turan ta'uu ibse. Weerara Yahudotaa kana hordofuun mootummaan Urduun gocha kana balaaleffatee jira. Dubbii himtuun mootummaa Urduun Jumaanaa Guneeymata akka himtetti
iddoo kabajamaa musliimoota addunyaa weeraruu fi namoota ibaadaa irra turan jeequun gocha dallansiisaa fi balaaleffatamu ta'uu mootummaa Israa'eliif beeksifnee jirra jette. Masjida Al-Aqsaa dabalatee iddoowwan amantii Al-Qudsi keessatti argaman itti gaafatamummaa mootummaa Urduun jala kan jiran ta'uun ni beekama. Egaan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Nuurdaa gabaasni odeeffannoo torbanii kanuma qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Yes, brother. My name is Abhishek. When I was Maqaan kiyya Absheekiin jedhama. Gaafa umriin kiyya waggaa 14 guutuu maatii kiyyaa wal dhabee manaa bahe. Namni lammii Saawudii tokko gara magaalaa Keeraalaa na geesse. Achitti Islaamummaa na barsiise. Waggaa 2 dura Islaamummaa qeebale. Ammaas nama kana hunda duratti shahaadaa jechuun barbaada. accepted Islam. Now also I am accepting in Islam in front of all. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Your question, brother? Waan Dr. Zakir gaafattu qabdaa? Hin qabu. Dr. Zakir dhimma kanarratti waan dubbattu qabdaa? Brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace. obboleessa kiyya jaalatamaa baga nagaan dhufte baga gara amantii nagaa dhufte warri saawudii seefii fayyadamuu dhabuu isaanii ragaa baata jeetti namana obboleessa seefiin si sodaachisanii jiranii Lakki. humna fayyadamanii Lakki. qawwee fayyadamanii Lakki qalbii kiyyaan jaaladhee fudhadhee. maasha Allah osoo akkas ta'uu baate biiroon qorannoo IB anana gaafata ture MashaAllah. gara waltajjii kanaa dhufuu yoo dandeesse kitaaba hiikaa quraanaa siif kan nu barbaada guyyaa 8 dura barumsa kiyya kan jalqabaa gun barsiisu obboleettiin teenya takka tan islaamummaa fudhattanii jirti naamana an fuula isiin argine an nama bitaa kiyyaan jiru kana qofa arguu danda'a nama maayikii jalqabaa irra jiru jechuudha kanaaf arguu hin danda'u fuula dubartii guyyaa duraa guyyaa sabtii islaamummaa qeebaltee arguu hin dandeenye warri IB intelligence biiroon qorannoo dhufanii dubartiin sun meeti jaanii na gaafatan anis fuula isiin argine jeetiin deebiseef tarii televezyiina irratti isii argitanii jirtan ta'a namni asitti walitti qabame haalaan guddaadha kanaafuu namoonni TV'n daawwatan fuula isii arguu danda'u angaruun argine waan kana ta'eef ati immoo namni humna fayyadamee si amansiise akka hin jirre ragaa ba'uu dandeessa namni tokkolleen si dirqamsiisee islaamummaa si fudhachiisuu hin danda'u yoo qalbii teetiin itti amante ni fudhatta biyyi teenya tun Indiyaan biyyoota addunyaarra jiran keessaa biyya seera isii keessatti lammiin Indiyaa hundi mirga amantii ofii barsiisuu itti dalaguu fi nama amansiisuu mirga qaba jettee barreeffatte biyya dimokiraasii qabdu biyyi teenya tun mirga amantii keenya barsiisuu itti dalaguu fi nama amansiisuu nuu kennuu isiitiif an ittiin boona dirqamaan nama amansiisuun dhorkaadha akka seera Indiyaa qofatti osoo hin taane akka amantii islaamummaattis nama dirqamsiisanii amansiisuun dhorkaadha nama tokkollee dirqamsiistee islaamummaa akka fudhatu godhuu hin dandeessu dhaamsa islaamummaa keessa jiru isa barsiista yoo jaalate ni fudhata yoo fudhachuu hin barbaannes rakkoon hin jiru sababaan ammoo nuti guyyaa qiyaamaa rabbii keenya dura dhaabbannee dhaamsa geessinuun jette geessinee jirra jennee dubbanna obboleessa amantii nagaa fudhachuu keetiif galatoom We at least testify to Almighty God on the day of judgment that we delivered the message of peace to you. Thank you, brother, for accepting the religion of peace. Thank you very much. Dubartoota irraa namni gaafii qabu jira? Good evening, sir. I'm Dr. Pooja. I'm a physiotherapist. Akkam oolte, maqaan kiyya Dr. Punjaa jedhama.
ogummaadhaan fiiziyootiraapistiidha. Duratti wayita haasoftu waan dubbatte tokkotu jira. Muslimni hundi osoo fandaamentaalistii tahee rakkoo namummaa cuftee furmaata argata jette. Waan xiqqoota akkasi sirreessuu barbaada. Umriin kiyya xiqqaa waan ta'eef silaa nama sirreessuuf maluu miti. Kana godhuu kiyyaaf dhiifama naaf godhi. Garuu akka namanutti osoo haala kanaa gadiitiin dubbattee sirrii taanatti fakkaata. Namni hundi osoo fandaamentaalistii tahee rakkoo namummaa cuftee furmaata argata. Muslima haa ta'uu, Hinduu haa ta'uu, Kiristaana haa ta'uu, waanuma fedhe yoo ta'e. The problems of the humanity will be solved. Maysoever he is a Muslim, a Hindu, a Christian, whosoever. Dr. Pooja has asked a very good question. And sister, if I'm wrong, Dr. Poojan gaafii gaarii gaafate. Obbali yoon balleesse waan hin balleessan fudhachuuf qophiidha. Yeroon gaafii deebisaatis dhimma kanaaf jecha qophaa'e. Yoon an lama ida'uu lama shan jee ati ammoo afur jettee na sirreessuu qabda. Ani ilma namaati, an kompiitaraa miti, dogongora dalaguun hin danda'a. Sababa saniif yeroo gaafii deebisaa akkanaa kana qopheessine. Gara yaada ati dhiyeessiteetti yoon deebu, namni muslimaa hundi osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argatan jedhe. Ati ammoo namni hundi osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argata jii sirreessiin an jette. Haala kamiin fandaamentaalistii ta'an furmaanni argama. Haala ati jette saniin haalaan nama gaarii, haalaan nama jaalatu ta'uudhaan. Obbali haasa'u kiyya guututti yoo dhaggeeffattee jiraatte muslima fandaamentaalistii jechuun isa haalaan nama gaarii ta'e, isa haalaan gara laafaa ta'e, isa haalaan jaalataa ta'e, isa haalaan amanamaa ta'e, isa haalaan nama haqaa ta'e. Saniin ala muslimni fandaamentaalistii hattuu ta'uu hin danda'u. Nama saamuu qofa barbaadu jechuudha. Fandaamentaalistii nama gudeedu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu callisee namuun fandaamentaalistii ta'uu qaba yoon jee namni nama gudeedu dubbii kiyya kanatti ni gammada. Kana booda an fandaamentaalistii gudeedaadha jechaa dubbata. Waan kana yoo guutuu isaa gara ingilifaa jijjiirte sirriitti hubachuu dandeessa. Wayita an namni hundi muslima fandaamentaalistii ta'uu qabaju wanti nan jechuu barbaade. Namni nagayaa kan fedhinnaa isaa rabbiif kenne yoo fandaamentaalistii ta'e rakkoon namummaadhaa furmaata argata. Waan an jechoota afaan arabaa fayyadamuuf namoota tokkoof liqimfamuu dhabuu danda'a. Obbali an waa'ee haasawaan jiru, an waa'ee miidiyaatiin haasa'u jira. Yoon an islaam yookaan muslim juu dubbiin xiyyeetuun isaanii liqimfamte. Sababa kanaaf jechaan san jijjiiree fayyadamuu barbaada. Sunis namoonni musliman ta'in akka irraa fayyadamaniif. Ilmi namaa hundi osoo haalaan nama nagayaa kan fedhinnaa isaa rabbi olaanuuf kenne ta'e rakkoon namummaa hundi furmaata argata. Namni sun muslima, Hinduu yookiin Kiristaanas ta'u. Jecha namni sun Hinduu, Muslima, Kiristaana hattuu gudeedaa haa ta'uu kan jiru yoo itti dabalte formulaan kun hin dalagu. Sababni isaa yoo jecha waan fedhees haa ta'uu itti dabalte namni sun nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne ta'uu qaba. Namni sun muslima ta'uu qaba. Ani Hinduu fedhinnaa kiyya rabbiif kenne yoo ta'e baay'ee gaariidha. Rabbiin narraa hin qeebalu. Lakki obbali obsi gaafii lammaffaa gaafachuu jirta. Anis deebisaa lammaffaa akkasii kan naaf fayyadu. Ati amma sirrii jirta. Obbali hiikkaan jecha Hinduu juu maali? Hinduun hiikkaa lafaaf kenname. Hiikkaan isaatis namoota lafa Indiyaarra jiraatan jechuudha. Akka hiikkaa saniitti anis Hinduu obbali. An muslima Hinduuti. Hiikkaa lafaatiin jechuudha. Jecha Hinduu juu kana jalqaba uummata Arabaa kan gara Indiyaa dhufeetu itti fayyadame. Wayitaan hangara Saudi Arabiyaa dhaqu Hindiyee naan jaan. Hinduu jechuudha. Kanaafuu jechi Hinduu juu kun hiikkaa lafaa ture. Har'a garuu karaa dogongoraan amantii ibsuudhaaf itti fayyadamaa jiran. Namni Swaamii Vivekanandaa jedhamu hordoftoonni amantii kanaa Vedaantisti jedhamanii waamamuu qabu jee dubbate. Sababni isaa isaan hordoftoota Veedaa ta'uu isaaniiti. Kanaafuu Hinduu jechuun jecha karaa dogongoraan dalagaarra oolaa jiru. Hayyuu feete gaafadhu waan kana ta'eef namni Hinduu muslima ta'uu danda'a jettee yoo gaafatte akka hiikkaa lafaatti an Indiyaa keessa jiraachaatiin jira, an fedhinnaa kiyya rabbiif kenneetiin jira. An nama nagaati. Garuu obbali warri Ameerikaallee nama gaarii ta'uu ni danda'u. Warri Ingiliisiis gaarii ta'uu ni danda'u. Yoo namni addunyaarra jiru hundi Indiyaa keessa jiraachuu qaba jee biyyi tun lammii fi waan qabduuf nama biileenaal waan qabduuf. Gaafii kiyya sirreessuu barbaada. Obbali yaaboo deebisaa kiyya akkaan xumuru naa fayyame. Ati gaafii gaafatte ani immoo deebisaan kan nu jira. Nuti carraa lammaffaasii kanneen homaa rakkoon hin jiru. Garuu kaduraa akka ifa siif godhu naa fayyame. Sababaan ammoo jecha fayyadamte san hiikkaa isaa hubachuu qabda. Namni hundi Indiyaa keessa jiraachuu qaba yoo jenne mootummaan Indiyaa rakkoo guddaaf saaxilama. Mootummaan Indiyaa seera karoora maatii fayyadamaa jira. Dhaadannoo nu lamaanii fi keenya lamaan juu fayyadamaa jira. Jechuunis eega ilmoo takka arganneen booda hedduu irraa turru. Eega lammaffaa arganneen booda immoo haadhiis nu jaan. Kun waa'ee karoora maatiiti. Dhimma kana hubachuuf kaasee takiyya quraanaa fi saayinsii ammayyaa juu laaluu ni dandeessa.
kanaafuu obbalii jechi ati fayyadamtu yoo ingiliffa hin taane namni hubachuu irratti ni rakkata kanaafuu ati hinduu fedhinnaa ta'e rabbiif kennite yoo taate fedhinnaa kee kennite veedaa hordofuu qabda obbalii haasa'u kiyya wal fakkeenya islaamaa fi hinduuzim jiru yoo hordoftee jiraatte veedaan waaqa tokkotti amanuu qabda ja veedaa yoo kan hordoftu sandoogii Upanishaad boqonnaa ja kutaa lammaffaa lakkoofsa tokko irratti ekkam evatitiyam rabbi tokko lammaffaa hin qabu jaamee ibsameera yajur veedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti naatasii partimaasti rabbii saniif partimaan hin jiru jaamee ibsamee jira partimaa jechuun fakkii siidaa boca suuraa jechuudha kanaafuu akka veedaatti rabbiin sun suuraa fakkii boca siidaa hin qabu kanaafuu ati hinduu taate veedaa keessatti ergamaan biraa ni dhufa jaamee ibsamee jira ergamaan sunis maqaan isaa nabi Muhammad jaama sallallahu alaihi wasallam kalkii puraanaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 lakkoofsa 11 lakkoofsa 15 irratti ergamaan kun magaalaa nagayaa keessatti dhalate jaamee ibsamee jira sunis makka maqaan abbaan isaa Vishnuyaas jaamee ibsamee jira gabricha rabbii jechuudha sunis Abdullah jechuudha sunis maqaa abbaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaan haadha isaa Sumatii jaamee jira hiikaan isaatis nagayaa fi tasgabbii jechuudha afaan arabaatiin Aminaa jechuudha sunis maqaa haadha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'a azab guyyaa 12ffaatti dhalate jaamee jira akkuma beeyin rasuuli sallallahu alaihi wasallam ji'a rabiul awwal guyyaa 12ffaa dhalate hiriyoota afur qabaate jaamee jira waa'ee khulafaa raashidiin haasawaa jira waan kana yeroo dheeraaf haasa'uun hin danda'u waa'ee wal fakkeenya islaamaa fi hinduuzim irratti haasawaa taasiseetiin jira obbalii wanti nan jechuu barbaadu kitaaba addunyaarra jiru kana keessaa inni tokko kalaama rabbiiti kan jiru irratti walii hagallu warri hinduu veedaan jecha rabbiiti jaan warri kiristaanaa macaafni dubbii rabbiiti jaan musliimoonni quraanni kalaama rabbiiti jaan wantoota wal fakkaatoo kitaabban kanniin keessa jiran hordofuu irratti walii hagallu ta'aaloo ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbii nuufi isin jidduu jirtu kotta waan adda nu baasuu irratti wal falmuu haa dhiisnu sanboruu irraa soyna ammaaf kitaabban amantii kan dachii irra jiran hundi macaafa haa ta'u veedaa haa ta'u quraana haa ta'u kitaabban warra paarsii haa ta'u kitaabban warra siik haa ta'u hunduu rabbii tokkotti amanuu qabdan jedhu kitaabban gurguddoon hedduun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbiimanii jiru macaafa keessattis kitaaba keessa deebii Diitoronomii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 18 irratti kitaaba keessa deebii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 19 irratti kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti kitaaba hedduu Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti kitaaba hedduu Solomon Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti kakuu haaraa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Yesuus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu waan hedduu kan isinitti himuun qaba garuu isin amma baadhachuu hin dandeessan inni hafuurri dhugaa sun yoo dhufu gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha ofirraa kaasee hin haasa'u waan dhagee qofa haasa'u jee dubbate kitaabban gurguddaa kanneen irraa wanti hubannu rabbii tokkotti amanuu akka qabnu isa fakkii tokkollee hin qabne isa sanama hin qabne ergamaa xumuraa fi golabbiitti amanuu qabda kanaafuu obbalii garaagarummaa irratti wal falmuu dhiisne waan tokko nu taasisuu irratti walii hagallu wantoota wal fakkaatoo ta'an kan kitaabban hinduu paarsii kiristaanaa hordofuu irratti walii hagallu ati waa'ee musliimoota hindii haasawaa jirta anammoo waa'ee warra paarsii waa'ee islaammaatiin haasa'u jira waan wal fakkaataa ta'e irratti walii hagallu inshaallah ilmi namaa hundi warri rabbitti amanan rabbiin jiru tokko qofa ta'uu fudhachuu qabu inninis fakkiin qabu inni siidaan qabu ergamaan xumuraa fi golabbiitis ni jira kan jiru amanuu qabu innis maqaan isaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo san ilmi namaa hundi fandamentalistii ta'uu qaba jennee dubbanna namni nagaa hundi fedhinnaa isaa rabbiif yoo kenne rakkoon namummaadhaaf furmaata argata deebisaa siif kenna jeetii yaada then the problems of humanity will be solved. Hope that answers the question, sister. obboleessi kennaa bishee kan duratti gaafii gaafate as dhufee waltajjii duubatti argama hiikaa qura'aanaa Dr. Zaakir irraa fudhata akka as dhufee fudhatu isaaf fiirra Allow him to accept it. Takbir! obboleessi keenya duubaan dhufee qura'aana fudhatuu barbaada jedhee warra asitti keessummeessu gaafate alhamdulillah nutis kennineefii jirra Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Akka qorannoon saayinsii ibsutti arbii waggaa 50 akka 75 jiraata.
yeroo garii 80 olis ni jiraata. Sanyiin gaalaa gariin waggaa 30 hanga 50 yeroo garii 50 olis ni jiraata. Leenci waggaa 8 hanga 15. Qeerransi waggaa 18 hanga 25. Jaldeessi ammoo 10 hanga 30. Mixiin hanga baatii 3. Hantuunni waggaa 2 hanga 5. Sattawwaan waggaa 20 hanga 25. Waraabessi waggaa 20 hanga 25. Lootuun amata 2 hanga 7 jiraatu. Qurxummiin Blue Whale jedhamu kiloogiraam 100 hanga 200 ulfaata. Kan jechuun hagi midhaan kuntaal 100 hanga 200 ulfaataa jechuudha. Ulfaatinni qurxummii kanaa ulfaatinni nam kiloogiraam 70 nam 2600 ni caala. Qurxummiin kun dheerinni inni lafarra dheeratu dirree kubbaa kaachoo yookiin baaskeetbooliitiin walqixa. Qurxummii kana osoo ol kaasanii dhaabanii dheerina nama 16 ni caala. Nama dheerina jiddu galeessaa qabu 16 yoo walirra dhaaban qurxummii kanatu caala. Walumaa galatti dheerinni qurxummii kanaa hanga meetira 30ti. Qurxummii kana rabni isaa qofti arbee Eeshiyaatiin walqixa. Kunis kiloogiraam 2700 ta'a. Hubadhaa arrab isaa qofaatu ulfaatiin arbaatiin walqixaa jechuu jira. Onneen isaa ammoo kiloogiraama 600 ulfaata. Kuntaala 6 ulfaata jechuudha. Qurxummiin kun guyyatti soorata kiloogiraama 3600 ta'u soorata. Kana jechuun guyyaa tokkotti soorata kuntaala 360 soorata jechuudha. Amma immoo bishaan keessaa baanii bineensota lafarra jiraatan keessaa isa akkaan guddaa fi ulfaata laalla. Bineensota lafarra jiraatan keessaa ulfaatinaan kan hunda caalu arba Afrikaati. Arbi Afrikaa bineensota lafarra jiraatan keessaa is guddaa. Kormaa meetir 6 hanga 7.5 ka dheeratu yoo ta'u, lafaa ol ammoo hanga meetir 3.3 ni ta'a. Kan jechuun lafaa ol dheerinni isaa ilma namaa lamaan qixa yoo ta'u, eegee isaa irraa kaasee aqumbii isaa ka jiru ammoo dheerinni nam 3 ta'a jechuudha. Ulfaatinni isaa ammoo kiloogiraam 6,000ti. Avreejiidhaan ulfaatinni nam 80 qixxaata. Dhaltuun ammoo kormaa gabaabdu. Gam duraa hanga meetir 6.9 dheeratti. Lafaa ol ammoo meetir 2.7 dheeratti. Ulfaatinni isaa kiloogiraam 3,000ti. Haa ta'u malee dhalaanis ulfaatinni nama 40 ni caalti. Arbi Afrikaa kun qaamii isaa akkaan guddaa waan ta'eef diinni sodaachisu tokkollee hin qabu. Haa ta'u malee ilmooleen haaraa'u dhalatan leencaaf nyaachaan adamsamuu danda'u. Amma immoo ulfaatina irraa gama dheerinaa ceena. Bineensota dachii tanarra miilaan deeman keessaa wanti hanga sattawwaa dheeratu hin jiru. Dheerinni uumama kanaatis meetira 5 hanga 6 ni ta'a. Bineensi kun kiloogiraama 1600 ulfaata. Waa hunda caalaa dheeraan morma isaa yoo ta'u, mormi isaa meetira 2 ol dheerata. Kana jechuunis walakkaan qaama isaa morma ta'a jechuudha. Bineensota foon sooratan keessaa guddichi the polar bear and the Kodiak bear jedhama. Bineensota foon sooratan keessaa wanti akka sanyii biir guddatuu fi ulfaatu hin jiru. Lafaa ol dheerinni isaa meetir 1.6 yoo ta'u, dagaleetti ammoo haga meetir 3 dheerata. Polar bear kiloogiraam 1,300 ulfaata. Biiriin magaalee ammoo kiloogiraam 1,135 ulfaata. Wanni ajaa'ibaa iddoo jireenya isaaniiti. Keessattuu polar bear naannoo cabbii jiraata. Rabbiin isaan uumeelleen bakka uumamni biraa hedduminaan hin jiraannetti qaami isaanii guddaa saniif soorata gahaa hiree jiraachisaa jira. Reeptaayiloota keessaa guddina qaamaatiin sanyii naachaa Saltwater Crocodile jedhamu wanti gahu hin jiru. Dargaggeessi kormaan kiloogiraama 400 hanga 1,000 ulfaata. Dheerinni isaa ammoo meetira 4 hanga meetira 5 walakkaa ni ta'a. Sanyii naacha kanaa kan dulloome garuu meetira 6 caalaa dheeratuu danda'a. Ulfaatinni isaatis kiloogiraama 1,000 ol ta'a. Sanyiiwwan naachaa biroo hanga fedhanis yoo dheeratan meetira 4.8 bira darbuu hin danda'an. Haa ta'u malee sanyiin Saltwater Crocodile jedhamu kun meetira 4.8 bira dabruudhaan hanga meetira 6 dheeratuu danda'a. Uumamni kun bineensa quubsuma isaa keessa seene tokkollee hin dhiisu. Bishaan keessattis ta'ee lafarratti uumamni biraa itti dhufnaan carraan qabu nyaatamudha. Allaattiin guddin qaamatiin sadarkaa duraa jiru ammoo Guchi. Qubsumni uumam kanaatis Afrikaa fi biyyoota Arabiyaati. Kormaan Guchii haga meetira 2.8 dheerata. Ilma namaa meetir 1 oliin caal jechuudha. Ulfaatinni isaatis kiloogiraam 156 ta'a. Kunis ulfaatinni ilma namaa lamni ta'a. Hanqaaquun uumam kanaatis guddinni isaatiin sadarkaa duraa irratti argama. Killeen tokko kiloogiraam 1.4 ulfaata. Saafisni uumam kanaatis kan ajaa'ibaati. Kanaafuu guddinaan dheerinnaa fi saafisaan allaattiin Guchii qixxaa'u hin jiru jechuudha.